kana deeggaruu baatus jaalachuu baatus du'a sheeka maal ka hin jaalanne jira jechuudha. Hojii isaa hin jaalatan ta'a. Hin jaalatan garuu hoo du'a isaa namni jaalatu hin jiru. Hammeenya isaa namni jaalatu hin jiru. Beektanii mukarraan dhalannee namarraa dhalate. Kana sirriitti gadi fageessitanii beekuu qabdan warri gatteettanii maqaa qaqqabatanii shirata xaartan. Warri du'iitii irra hojjetanii ganama galgala hojii isa godhatanii akka inni maraatu. Akka inni amantii tana keessaa bahu, akka inni uffata kana lafa kaa'u, akka inni fiigu warri godhaa jirtan hundi keessan gaafa qeensi isaa irraa cite wallaahi itti gaafatamtan. Anatu isin hin jedhe tana beekaa. Akka amantii tana luxubatanii keessaa bahan akka rabbitti kafaran nama godhuu deemaa jirtanii jechuudha. Wanni takka wanni isin fidaa jirtanii jirti. Amantiin teenya garuu gizee asirra dhuftanii dawaa nama gootan barsiisi jetti. Gorsi jetti. Meega baabsi obboleetii xiyyaa nama infitadhaa okay. Jetti jettanii asirratti haasoftan. Ofii garuu giddiidhaan maankaadhaan shuukaadhaan nama dhiibuudha deemtanii jechuudha. Kun yoomiyyuu waan hin taa'amne sheeka malata immoo qucee hin kenninii fi harka hin kenninii fi waan gootu waan dhiiftamu atuuyyuu ni beekta. Waan irraa toobattu waan itti deemtatu ni beekta. Asirra dhuftee garuu eenyuufuu harka kennattee hin boohin. Eenyuufuyyuu lubbuun gaafa dhalatte akka duute kana qofa beekisiin jedha. Gaafa dhalatte waan rabbiin irra sii katabee bira hin tartu. Kanumaan dubbachuu barbaada. Galatoom waan gaarii dubbatte bagana deebiste yoo duraa waanuma gabaabaa tokkoon jedheeti haa ta'u obboleessa kiyya King Kamal Abdallah Sheikh Kamal ani wallahi billahi tallahi haadha tiyya ta jaaladhutti ani kakatuun jaaladhu haadha tiyya baay'een jaaladha. Ani video tokko himboyin akkanaa jettee qaama I know emotional xiiqii takkaan immoo wannaa keessa galtee emotional taatee akka himboonye dhiirti ni booche dhiirti yeroo emotional taatee ni booche. I understand this. Waan hin taaneef waan gadhee waan singeenyeef waan namni as jala deemee barreessu keessattuu amma asirratti hin jedhu tiisallee namaan jechuun barbaadu anjoollee biyya arabaa baay'een jaaladha. Ati waan baay'ee uummata kanaaf nama sirratti jechuun especially emotionally si godhan. Emotionally reefun tana waan niin jee ture Dr. Baay'ee nu baase yaadan xumuranne Naziir warri ani nama tokko galchaan jiru nama tokko baasaan jiru. Please nama tokko sin galchine nama tokko sin baasu warri mooditara namni eenyutu na baasa si eenyu wanni kana ka harkaa qabu namni waan kana harkaa qabu eenyu natti namni kamu mooditara ijoollee eenyutu na buusa qoy namni yaada xumuratu nama tokko buusina Yaa haasa'u itti bu'ina dubbadhu. kamu eenyu namni gaddarbitanii miira keessan galchina. ani shugguxiidhaan funyaan isaan keessa kaa hudduu isaan kaayati ani nama akka eenyu namni wanni kan harkaa qabu admiina wannaa jettan kana harkaa qabu eenyu maquma qofa natti yaadi kenna ajandaan yaada bareeda himboyin bakka namaa jettee never don't show up him like qaama kee dadhabaa emotionally keessa seentee himboyin waan hin taaneef do not do that. Maali fi namoota san gammachiistee jirta ati eenyu namni wanni kanarraa ganna buusaa jiru maquma qofa natti himi ani hudduu addaan banee surree irraa baasee finxixaa isaanii keessa shugguxii kaa beekta finxixaa munnarree isaanii keessa nama shugguxii kaa surree irraa baasee wallahi wabillahi Naziir kiyya miira ibseenini ijoolleen si baasaa eenyu asirratti admiin godhatte wannaa godhatte ati eenyu namuma san qofa maqaa natti maquma isaanii natti nama modeetara qaba modeetara gara nama modereetarri kee modereetara maqaa isaanii qofa natti maquma qofa natti just nama na buusisan. In beekamu nama geejjira jiru kana gattu ilaali nama mooditara qabu hunda. Okay, eenyu eessarra jira meessan okay let me check yaada kee gabaabsi Naziir kanaafu
Kanaafuu wayisitti modereetara ani silaa surra irratti hin fincaasisaa gabbuune beeyta. Gabbuune ani wanni hin dhufeef nama sarrabsuufi miti. Do not like it warra si cabsuu yaalan kanaaf akkanaa jettee hin boohin. Dhiirti ni boochi dhugaadha emotional. Wannaa keessa galanii jechuudha. Emotionally ta'anii booha namni malee namni dadhabeetii miti namni nama sodaateetii miti akka akkas hin ta'in hin beeka. Innaa modereetara kana anaatu shugguxii Glock 19 kiyya kana hudduu haadhateetii keessa booda si deebisa yaada xumurree maaliif akkana buusan hin beeyne. Ani silaa shampanii akkanaa kana wajjin taa'ellee nama dubbatu miti wanni hin dhufeefi. Do not cry for them. Do not cry. Okay? Isaanif namota gadhee akkanaatiif jettee do not. Nama si dhufe hin jiru shugguxiin biyya Arabaasan. Shugguxiin qabatu hin danda'amu. Suudii jiraare hin jiru wallaahi silaa jiraate. Suudiin jira lakki kamaaltu dhukaasuu hin beekne malee. Shugguxiin suudii ma jiraatu. Si erguu Kamal si erguu Glock 19 kana wanni irra dhahuun qaba ani AK47 Kalashnikov caalaa ka ta'una cafee dhahuun qaba bara. Tokko see bitaa dhiisi. Nyaachisee takkan inumaatu takkan si dhaha magana kanarraa gabbee wallaahi billaahi qoy. Tayyoo viidiyoo godhe. TikTok irratti kuwwada Nazir kun dhufaa fi malee sila wallaahi billaahi tallaahi. tokkocha kana tokkokiin kiyya kadhumaati billaahi Nazir maaliif. Hayyee akkas wanni godhu akkanaa jettee namni sirriitti akka sirriitti roorrisan bara dheeraa argina wanni sheekoti malee areeda yoo taate an areeda bara areeda akka Osaamaa Billaadiniin qabaa bara. Osaamaa Billaadin areedni kiyya sanuu hin bareedu bara. Waan biraa Nazir kiyya gabaabsi Abu Yaayaa fa'aa jira. Kanaafuu do not cry for this stupid people. Garuu nama na buuse wanni kanarraa modereetara kee nama kana baruun fedha. Yeroo lama ganna buusanii muxxee haadha isaatiin qabee shugguxii tanaan salaati. Sii gala. Hojii kan laalu. Nazir salaam alaikum. Waalaikum salaam. Bakka achumaa ta'u maqaan kiyya bara. ايش خلاص اما ديفهم وديني لا اله الا الله جزاكم الله خيرا يادا كيس يادا قبتا يادا بالجاتا كم فيستا وكهوا فيستا ودامون غاريدا اما جرانا مدانو يمكن نتاني انا تايد بدان لما تامو شي ابو نوح قالج ابو نوح حسيني كان قالجي نما عالماتي Annamatti Abu Yaayaa nama tokko galchaan jiru modereetarootatu nama galchaasii na didee sobboona naa dubbatu Nazir yaada xumurate isinitti aantanii luuluun ni dubbatti achirraa nama galchuu namni modereetara qabdanii Abu Nuh galcha nama lakkoo tokko barreeffatu sani isatu na seensise beeka isatu yuna bilbilee akka live jirtu argineeyyu isatu na seensise Ifama modereetaras keessan maquma qofanatti nama san maqaa nama sanii qofanatti please I just want to know. Nazir nama soddoma jira warra modereetara mana keessa isaati qabu keessaa tokko iyyuu ana gasti bufna dhosi deebise bar waa nama tokko ta'e. Kuno amma buute Nazir amma buute seenee jira galatooma seenee jira Naziro modereetara nama soddoma wantu mana kana qaba nama gasti buusen beeynu gadi buunan garuu qosi deebise ana nama tokko lama miti miira keessaa bahi. itti fufa Yahyaa Sheekh Kamal itti fufa wayti carraan akka tan dubbadha seenee jira. Yeroo biraa waliin taphannaa har'i yaada bishaataa yaada ulamaa'otaa namoota gurguddatu jira yaada gaarii hawaasa kana eenyutti duulu kanallee ka ta'u ana isin maraataa jettan kanallee ka ta'u ergaa babbareeda fedha malee raggataa girigiriin har'an jiru na of bulcha sobboona yaada kee daqiiqaa lama keessatti xumure luuluun hin buute. Okay, galatooma ummata kiyya Abu Yaayaa fa'aa jira. Awwanni ni jechuu barbaadu ummata kiyya yaadni keessan hundi wal fakkaata. Dubbii guddachuu yoo taate malee yaadni keessan hundi deeggartoonni Kamaal hundi yaadni keessan hundi akka ajaa'ibaa wal fakkaata. Ani Kamaal nama itti dhiyeenyaan beeku wallahi Kamaal hedduu miskiin wallahi ani nama qaamaan itti dhiyaatu
Nama makka taa'ee arriyaa taa'ee makka itti dabalee waan kana godhe yoo hin jeen hoggusuma godhu wallahi. Nama miskiin nama gara laafee jechuudha. Namni anan gaara itti dhiyaatanitti namni kun dhugumaan akkana feeka hojjeta.